Tamajor Shum, Major General Shalaka, Book Anjeraman. Wargam put Sasabut Militia, Militia, Forest, Forest, Militia, Militia, Forest, Forest, Militia, Militia, Forest, Forest. Kasi, Haran, Nuuf, Hakinnam, Milistuun, nu barbaachisti, lakkoofsi shan, seeree regaa keessa, nuuf haa haqam, maqaan ni ta'e qofaa, jedhu, nuun ibsu, akka jedhan miti, kaasiin keenya, intiraa'u, kaasiin, haaraan, nuuf haa kennamu, milistuus, hin barbaanne, lakkoofsi shan, ammas seeree regaa keessa, nuuf haa haqamu, milishaa, First, Ministu, First, Kasi, and the Kope, second, Ite Kufa, is, not, our name, not, our name, Nuti, Barresus, Dubbisus, in the danger, Militia, First, Militia, First, Wargam put Sasabut Bila pun derat. Push up. Untuk saya sudah suka. Push up. Udah. Ajee baga nagaan dhuftee kun sagantaa milishaa Oromiyaadha. Mee maqaa keetii bakka irraa dhuftee nu ibsime. Hayyee seensi galatoomaa jecha ani shaambal shaalaqaa waaqshum milishaa waaqshum dhugumaan jedhama. Gaheen hojii kooti immoo akkuma isin jedhe shaambalii ta'ee akka ajajaa hojii gaggeessaa shaalaqaa ta'een hojjedha. Har'a hiriira kana irratti akka maaliif argamte? Kan na kakaase quuqama milishummaa kootiiti. Kaalsiin keenya ajaa'ibsi hin beeku na jaa'us. Namoonni baay'een bakka irraa hamattoonni keenya kaalsii keessatti ajaa'an hin jedhu. Kun nurraa cabsuuf jechanii quuqama Oromummaa ba'e. Inni guddaan immoo erga hojii kanatti galee ani waggaa 10 ol lakkoofseera. Kaalsii wantoonni bu'uura jireenyaa kanneen akka kaalsii, paantii waggaa 8 tokko nu kenname. Kun nurraa dhaabbachuu qaba kan jedhuu fi milishoonni keenya daara ba'uu qabu kan jedhu irratti quuqama kanan qaba. Bakkeedha akkas isiniin jedhu. Inni lammaffaa immoo milishaa miti isinii dhiitee kufaaraa dhuun jedhu. Ani dhugaama isiitti muuf jecha erga hojii kanatti galee dhiitee kufee hin beeku. Utuun hin dhiitin hin kufa malee. Dhiitee tatuma kufee hin beeku. Ani shaambalii waaqsheet nama akkasii. Maqaan koo Tamajor Shum, Major General Shalaka, Book Anjeraman. Kutaa jaattin barumsa koo guutummaa guutuutti fixe. Amma immoo gahee guddaan narra jira. Ati nan beektu? An ajajoota isaaniiti. Hunduma kan hooggan. Eeyyee. Tole mee har'a maaliif asitti argamtan? Sababii inni guddaan argamneef tokkoffaa irratti qaama saalaa faallaa argaa jirtu asitti. Milistuun nu barbaachisti. Inni itti aanu kopheen keenya, kaalsiin keenya hin xiraa'u. Dubbisuus barreessuus beenu. Milishaa First. Yaada kana hirsachuudhuun. Kanaaf asitti argamtan. Eeyyee.
Gaara dhaqe baddeetti.